Akkam ooltan hordoftoota Bireen Miidiyaa Neetwork haala yeroo irratti waan tokko isin biraan gahuudhaaf na hordofa. Hangasii immoo muuziqaa coomsaa kanaan itti bohora. Egaa akkam jirtu nagaa fayyaa nagaa isin gaafachuun dagan kun Bireen Miidiyaa Neetworkidha. Odeeffannoo haala yeroo irratti waan tokko isin biraan geenna na hordofaan dhaamsa kenna. Guyyoota darban kaleessi dheengadda dubartoonni biyya keessaa fi biyya alatti hiriira mormii haala yeroo ammaa kana mootummaan Dr. Abiy Ahmediin hoogganamu ilmaan Oromoo irratti gochoota hammeenya hidhaa fi reebicha darara gudeeddaa dubartoota garagaraa irratti raawwachaa jiraachuu poolisoonni miidhaa hammeenya ilmaan lafaa dhufaa qeerroo fi qarree irrattis raawwatamuu isaa maddeen garagaraa yeroo garagaraa gabaasaa jiru. Isa kana irratti akkasumas hidhamuu hoogganaa qeerroo Oromoo obbo Johaar Mohammadii fi akkasumas hidhamtoota hoogganoota dhaabbilee siyaasaa Oromoo hidhaa jiran walumaa galatti ilmaan Oromoo mana hidhaa keessa jiranii fi gocha hammeenyaa ilmaan Oromoo irratti deemaa jiru irratti waan tokko isin biraan gahuudhaaf. Guyyaa kaleessa dubartoonni Oromoo magaalaa Awwadaa Hibbaha Oromiyaa irratti tokkummaadhaan hamileedhaan hiriira nagaa bahanii waan silaa barbaadan ummanni Oromoo maal keessa akka jiru addatti immoo shamarran Oromoo maqaa qabsoo Oromootiin hidhamanii hidhaa keessatti gudeeddan irra gahame balaaleffachaa oolan. Kun mirga sabni tokko waan tokko hojjechuu fi warra hidhameef sagalee tahee falmee hidhaa keessaa baasuuf waan godhamudha. Shamarran keenya hawwanni keenya hiriira baatanii mirga saba keessaniif falmitan galata guddaa ummata Oromoo biraa qabdu. Biyyoota alaa keessattis hiriirri mormii garagaraa deemaa jira. Kunis sagalee ummata Oromootiif ta'uuf waan godhamaa jirudha. Waan galateeffamu waan jajjabeeffamu. Mootummaan yeroo ammaa kana mariidhaan osoo hin taane humnaan ummata bulchuuf tattaafachaa jira. Mootummaan humnaan ummata bulchummoo umrii hin qabu. Fakkeenyaaf mootummoonni abbaa irree addunyaa kanarra turan yeroodhaaf dhiitanii ummata yoo bulchanis umriin isaanii gabaaba. Akkasumas akkuma isaan dhiitanii ummata bulchan dhiitamanii biyya keessaa bahan. Sochiin qeerroo fi qarreen godhan ummanni Oromoo mirga isaa deeffachuuf mirga Oromoof Oromummaa qabee ture. Addatti immoo sirna nafxanyaatiin baroota dheeraa harmaa fi harkatti muramee calii calanqootti caliitti tahe ar'as sirni nafxanyaa deebisee mataa ol qabachaa jiraachuun isaa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti Haacaaluun du'eera Joohartu hafe kan jedhu dhaadannoo garagaraa dhageessisaa turan. Kun waan isaan baasu jaarraan 21ffaan jaarraa walqixxummaati malee jaarraa sabni tokko saba guddaa cunqursee jiraatu miti. Sammuu akkamiitiin akka yaadame dhaadannoo akkasii dhageessisanis waan nama ajaa'ibaati. Mootummaanis cal jedhee sirna leelliftuu nafxanyaa sirna kaleessan handhuura Oromiyaa keessatti gocha akkasii yeroo raawwattu osoo seeraaf hin dhiyeessin bira kutuun sun ilaalcha biroo of keessaa qaba. Warroonni gocha san raawwachiisanii fi warroonni raawwatanis silaa seeratti dhihaachuutu male.
garuu seerri sun eenyu harka jira kan jedhus waan nama dhibaati. Gama birootiin hidhamtoota siyaasaa abbootii qeerroo Oromoodhaa kan qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaa gumaache obbo Johaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fi akkasumas hidhamtoota siyaasaa maqaa qabsoo Oromootiin hidhaman dhiibbaa gara garaa sirni kun irratti oofaa jiraachuu, addatti immoo ilmaan naafxanyaa akka hidhamtoonni siyaasaa hogganoonni qabsoo Oromoo hidhaa keessaa hin baane yaalii gara garaa gochaa jiraachuu isaanii dhagahamaa jira. Kun kan cabuu danda'u tokkummaa Oromootiin. Humna tokkoon Oromoon biyya keessaa fi alaa osoo waliin qoqqoodin akkuma kaleessa Oromoon Oromummaaf jecha Haaji Adam Saaddoo Oromummaaf jecha Jeneraal Taaddasaa Birruu bira dhaqe san har'as Oromummaan jabaatanii waan barbaadan mirga saba keenyaa fi hidhamtoota siyaasaa hidhaa keessaa baafachuuf Oromoon jabaatee falmachuudha qaba. Sirni kun godinaalee gara garaa keessatti akka ummanni Oromoo kutaan, gandaan, amantiin, lagaan wal qoodu irratti hojjechaa jiraachuu isaa odeeffannoo yeroo gara garaa argaa jirra jechuudha. Kanammoo ummanni Oromoo sadarkaa kana bira kutee jira. TPLF'inu itti hin milkoofne jechuudha. Oromoon Oromummaan isaa jabaatee hidda gaggodhatee jira. Hidda kana buqqisuun immoo hin danda'amu jechuudha. Kanaaf Oromoon mirga isaa, mirga abbaa biyyummaa isaa, mirga namummaa sarbame har'a. Mirga abbaa biyyummaa bira kutee mirga namummaatu sarbame waan jiruufi isa kana jabaatee tokkummaan falmatee mirga abbaa biyyummaa isaatii fi mirga namummaa isaa, mirga dimokiraasii fi haqaa argachuudha qaba. Mirga kana deeffachuuf immoo ololoonni gara garaa yeroo ammaa kana deeman wal hamachuu fi wal komachuun isa tokkotti quba qabanii of qulqulleessuun dhaabbachuudha qaba. Maaliif Oromummaa qofaan yoo falmanne malee murna taanee yoo falmanne galma ga'uu hin dandeenyu. Tokkummaa keenyaatu fala. Tokkummaa keenyaatu furtuu waa hundaati. Akka dhaabbilee siyaasaatti yoo kan falmattu taate baroota dheeraayyuu falmattee jirta galma hin geenye. Ka galma si geessisu yeroo diinaan falmitu tokkoomtee yeroo waan tokko hojjettu garaagarummaa kee waliif kabajjee waliin deemu qofa. Kanuma jedha har'aaf waan na hordoftaniif galatoomaa. Hanga odeeffannoo birootii walitti deebinutti nagaan naa tura. Bari Miidiyaa Neetwork hordofuu hin dagatinaa.